Hawaalaa yookiin gabaa gurraachaa akkasumallee bilaak maarkeetii kan jennu jechuudha. Dabalataanis immoo baankiitiinis guyyaa har'aa sharafni ol ka'ee moo gadi bu'ee jira waliin ilaalla jechuudha. Egaa biyyoota ani isinii qabadhee dhufee karaa baankiitiin biyyoota 11 isinii fidee dhufee jira. Karaa gabaa gurraachaatiin immoo biyyoota 19 isinii fidee dhufeetiin jira jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo amantaa biraa taatanis nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa kanatti aansuu warri mana kootti haaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa gara maatii kootti dabalama. Akkasumallee warreen kaan immoo laayikii hin dagatiina. Sababiin isaa obboleewwan keessan bira ga'a. Laayikii yeroo godhanii viidiyoon buushii ta'a nama bira ga'a jechuudha. Egaa inni biyyootaan isinii qabadhee dhufe guyyaa har'aa kanneen akka Saawud Arabiyaa, Dubaay Diraam, Kuweet Diinaar, Bahrein Diinaar, Joordaan Diinaar, Ameerikaa Doolaar, Kanaadaa Doolaar, Awustiraaliyaa Doolaar, Swiss Firankii, Yuuroo, akkasuma Kaatar Riyaal, Turkii Riilee, Ijipshaan Paawundii, Yemanii Riyaal, Israa'el Shiqir, Paawundi sterlingii kanneen kana isinii fideetiin dhufee jira. Egaa turtiin keessan immoo hanga dhumaatti ana wajjinan haa ta'u isiniin jedha. Egaa jalqaba irratti kanan irraa isinii kadhu Ameerikaa doolaaridha jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa akka Itiyoo bilaak maarkeetiin yookiin gabaa gurraachitti ooletti 143.65 oolee jira. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaarra Ameerikaa doolaarri saantiboota muraasa qannasee yookiin hir'isee jira jechuudha. Akkasumallee Ameerikaa doolaarri tokko karaa baankiitiin immoo guyyaa har'a ittiin oole 123.59 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 99.77 oolee jira. Akkasuma Kanaadaa doolaarri tokko immoo karaa baankiitiin 84.46 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 89.45 oolee jira. Akkasumas Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa baankiitiin immoo 75.95 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 159.49 oolee jira. Akkasumas Swiss Frankiin tokko immoo karaa baankiitiin 136.5 oolee jira. Inni itti aanu immoo Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 149.98 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Yuuroon tokko 129.4 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa Hewaanidha. Chaayinaa Hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19.70 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Chaayinaa Hewaan tokko 16.62 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 13.7 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo 11.2 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 181.4 oolee jira. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa baankiitiin immoo 152.78 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa bilaak maarkeetiitiin 373.77 oolee jira. Akkasuma Kuweet Diinaaridha. Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin yookiin karaa itiyooblaakmaarkeet.com 466.57 oolee jira. Akkasuma Kuweet Diinaarri tokko karaa baankiitiin 394.42 oolee jira jechuudha.
inni itti aanu immoo Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 39.14 olee jira. Akkasuma Dubaay diraamni tokko karaa baankiitiin immoo 33.65 olee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 38.31 olee jira. Akkasuma immoo warri Saawud Arabiyaa jirtan birriin keessan baay'ee warri ta'e 28 ergamaa jira har'a jechuudha. 28 yeroo jedhu tokkootu 28 otoo hin taane fakkeenyaaf birriin keessan 5,000, 6,000, 4,000 yoo ta'e jechuudha. Fakkeenya 4,000 yoo qabaatte 4,000 baay'isuu 1,000 hiruu 28 yoo jette ni argata. Mashwaara birrii 50 keessaa baafta jechuudha. Mashwaara wajjiniin inni herregiin malee. Akkasuma warri birriin keessan immoo xiqqoo taate 2,000 gadi hanga 100 yoo haa ta'u jechuudha. Fakkeenya 1,000 yoo qabaatte 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 28.50 jettee hirtee argachuu dandeessa jechuudha. Egaa inni itti aanu immoo Saawud Arabiyaan karaa baankiitiin immoo jechuudha 32.92 olee jira jechuudha. Akkasuma immoo Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com guyyaa har'a ittiin oole 202.82 olee jira. Inni itti aanu Bahrein diinaarri tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 381.57 olee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 38.41 olee jira. Akkasuma immoo Turkii riileedha. Turkii riileen tokko 4.9 olee jira. Ijipshiyaan paawundiin tokko 2.82 olee jira. Yemen riyaalli tokko 0.57 olee jira. Israa'el shiqil tokko 39.1 olee jira jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya warri Beeruut jirtan immoo Ameerikaa doolaaraan akka herregattan isiniin jedha. Akkasumas immoo namoonni tokko gaaffii yeroo nama gaafattan tokko eengadda Saawudii jira garuu baankii yeroo deemanii doolaara moo riyaaladha meeqa namarraa kutuu isa jetteef jechuudha. Yeroo ergitu baankii kallattii yeroo haqxu riyaalli gala doolaaraatti jijjiirameetu doolaarri immoo karaa nigidi baankii yookiin immoo Itoophiyaa nigidi baankii irratti ergama jechuudha. Achirra jira doolaaraan birriin kee achumarra jira jechuudha. Birrii meeqa akkati ergite riyaala meeqa akka argite doolaara meeqa akka ta'e achumarra jira jechuudha. Achirra jira doolaaratti herregdee argachuu dandeessa. Gatiinsaa Itoophiyaatti meeqa akka ta'e achirra sii hin kaa'an garuu ati akkamitti herregatta doolaarri har'a meeqaan oole jette karaa baankiitiin herregatta jechuudha. Karaa baankii yoo herregatte birriin irraa citu jira. Achitti irraa sirraa citee birriin hamma kana Itoophiyaa gahe kan jedhu doolaarri hamma kanaa kan jedhu waraqatichumarra jira jechuudha. Kana argachuu dandeessa obboleettiin kana na gaafatte.